Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda kadirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwatta kennaa har'a oolmaa guyyaa har'aatiin isiniif deebi'ee jira. Akkuma argitan kana barbaree qopheessaa jira jechuudha. Shiroof barbareen Itoophiyaa keessatti dirqama barbaachisa. Akkuma argitan kana barbaree harkaan cafallaquun hafee jira. Kana bichaa miti oolmaa guyyaa har'aa hedduu ka ta'e isin agarsiisa. Barbaree haala kamiin akka qopheessinus isin agarsiisa jechuudha. Daawwattoota keenya share like subscribe gochuudhaan haga dhumaan wajjin turuu hin dagatina isin jedha. Daawwattoota keenya asitti bahuudhaaf Kadiir wajjin daddafnee waa hojjetaa osoo jirru osoo Kadiir argin kaameraa banee kolfisee jira jechuudha. Daawwattoota keenya osoo inni waliin dhaaru akkuma argitan kana misaa hojjetaa irra jechuudha. Qada yani sawi qada maal jedhama qadaan afaan Oromootiin. Laaqana jedhama eeyyeen isa hojjetaa jirra. Akkuma argitan kana daawwattoota keenya bayuu hinnaa maaliif barbaree shiroo nama barbaachisaa bayuu jechuudhaani innillee yaajaa qabu waan ta'eef ni deema gara katamaatti. Kana jecha oolmaa keenya guyyaa har'aan wajjin laalaa dhumaatti viidiyoo yoo dassin jedhamu laayikii godhaati hojii akkana viiloogii adda addaa akkasiin dalagu yaada keessan koomentira naaf kaa'isanii jedha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti dirqama manaa bahuudhaaf ijoollee jiraan illee nu barbaachisa waan ta'eef misaa hojjechuun dirqama jechuudha. Daawwattoota keenya asumaan immoo tiyyuu eelii mabiraatti jechuudha. Warroonni kichin kaabineetii qabdan kichin kaabineetiin keessan fa bal'aa hedduu kaa'attan ka qabu yoo ta'e haala kanaan isii miila hin qabne bitachuu dandeettan jechuudha. Isii asirra taa'uu dandeettan akkuma argitan oobiin eechitti isinitti mul'attan jechuudha. Maaliif asumatti kichin kaabineetii illee iddoo isinirraa qabee isillee iddoo biraa isinirraa rakkisurra achuma rakkittanii sakkaateetti tolchitanii achuma turuu dandeetti jechuudha. Warri immoo toshiinaan keessan bal'aa ta'e ka dhaabattu sanillee goota rakkoo hin qabu isiniin jedha. Daawwattoota keenya kana fakkaata share like subscribe gochuun hin irraanfatamina. Viidiyoon keenya akkas akka durii ilaalamaa hin jiru anillee na dhukkubee jedhuudhaan badee jira. Amma alhamdulillahi rabbil alamin deebi'eera waan ta'eef viiloogis ta'e viidiyoo meeshaalee gadi isinii dhiisaa isin immoo laayikii gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina isiniin jedha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana kushiinaa sun qulqulleessinaa jenna. Kushiinaa keessaa qotoon dirqama meeshaan dirqama maashinallee yoo ta'e kanuma yookaan isaanii binnu sanii ni beekanii jedha jedhanii gadi itti qalladaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya maashinni shunkurtii kun shunkurtii bichaa osoo hin taane foonis ni daaga. Asirratti waan isin beekuu qabdan mabiraatiin keessan paaworii qabaannan foonillee isinii daakuu danda'a jechuudha. Foon hin daakuu jedhu akkuma jiru kan itti naqamee osoo hin taane kattafamee yoo itti naqame daakuu danda'a jechuudha. Daawwattoota keenya kattaftanii itti naquun keessan immoo akka yeroo dheeraa maashinni keessan sun hin tabalaashaan isinii turuuf isin gargaara jechuudha. Meeshaa tokko akkuma qabannaa abbaatu murteessa. Akkamitti itti fayyadama abbaatu murteessa jechuudha. Ooviniin kun amma ana bira gara waggaa 3 ga'ee jira. Qaata bite qaata. Garuu nam tokko bitatee ji'a 4-5 keessatti tabalaashee ka tolchisiisuu hin jira jechuudha. Meeshaa keessan qabannaatu murteessa isiniin jechuu barbaadeeti walumaa galatti kana fakkaata. Qadaan kenna mootiyyuu maaraq laham yani uliyoom isawi maaraq laham akkuma argitan kana garasitti bakka itti meeshaa dhiquu isinitti mul'atu ani gara hojjetti dhiqaaraa waan mul'atu isinitti yoo dura hin mul'atu jechuudha. Isin jechuu barbaadu warri gara koomentiitiin dhuftanii sagalee nama hin deebistu wasaapidhaan jettanii yaada keessan kennitan achuma irraan deebi'anii dubbisaa malee as jalatti koomentii kennitanii wanti sirraa'u tokko hin jiru. Fakkeenyaaf namni jireenya adda addaa qaba. Akkuma argitan kana mana keessa hojjetan waan adda addaa tura. Yeroo tokko biyyi taanee keessa sagalee keessan deebisne jira malee sagalee isin deebisuun nuuf dalagaa kenna. Isin qofaaf jennee osoo hin taane ofillee faayidaa kenna waan ta'eef dalagaadha waan ta'eef ajaja isin wajjaasofnee fuudhuun dirqama kenna jechuudha. Daawwattoota keenya kana beeytanii obsaan nu eeggattanii nullee mootiyyuu isinii deebisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma argitan kana qadaa kenna muluuf isinii waraabne xumuree jira. Ruuzaa fi maaraq lahaam salaaxa sawweeti salaaxa kalas kana fakkaata jechuudha. Daawwattoota keenya akkuma argitan kana Kadiir rayyaa maammii maashaallah tabaarakallaa nyaataa jiranii. Anillee kaameraamaanii ta'e malee asuma jira. Hundi isaaniitu iyyuu qaqqabmatanii ilaalaa jiran jechuudha. Gara amma dhiyaate qadaa nyaanni kallattimaan gara barbaree seensarratti ilaaltanii isaan qopheessuudhaaf deemne jechuudha. Daawwattoota keenya barbaree duraan qopheessuun bu'aa bahii meeqa akka qabu ni beektan jechuudha. Daawwattoota keenya barbaree qopheessuudhaaf gabaa deemnee binnee achii gallee keessaa guurree achii gallee harkaan dallasna jechuudha. Zanjabiila qullubbii maal harkaan dallasni isa hundi isaa bakka tokkotti harka kennan qaxaqaxama jechuudha. Duraan mooyyetti amma garuu kun hunduu hafee achumatti bitama achumatti
barbareen kan keessa guuramee qulqullaa'ee jira jechuudha. Xiqqoo gatiin isaatii fi kan guuramin garaagarummaa qaba. Ta'ullee kan guuramee qulqullina waan qabuuf isatu caalaa waan ta'eef isa bitannee kallattimaan achumatti qopheessuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan kana fakkaata qadaan kenna Firdoosiin isiniin jechaa jirti. Viidiyoo laayikii gochuun irraanfatina isin jedha wanta kenna. Amma kallattimaan kunoo iddoo shiroo barbaree maaltu gurguramudha. Kana shiroo isa akaamee kaqqameedha jechuudha. Bitee kun akkuma argitan kana feestaala keessa nannaqee jira jechuudha wanta kenna. Inni kun manatti galee dhiqamuu qaba. Kun immoo to'atara dheedhii maal garbuu kaqqaame wanti hin jiru jechuudha. Wanta kenna biyya keenya keessa alhamdulillah rabbil aalamiin birriin jiraannan waan kamuu ka qophaa'e argachuu dandeettan jechuudha. Duraan dubartoonni garbuu shorbaa qopheessuudhaaf hagam akka forosootii qabu warri baadiyyaa keessattuu ni beektanii. Akkuma argitan kan asitti barbaree gurgurataa jira. Anatti mootuyyuu shiroo midhaan shiroodha ta'uu irraa bitee jechuudhaani. Barbareen isaa immoo bareedduu waan ta'eef gara biraa deemee bituu yaadeera. Akka barbaree bituu inni hin beeku jechuudha. Kastomariidha garuu kastomarillee yoo ta'e waan taane bituun xiqqoo nama dabbara. Akkuma argitan kana barbaree asii bitee asitti ilaallata jechuudha. Barbareen isii maashaallah ni bareeddi. Kunoo haala kanaan dura barbaree itti nayitti. Eega barbaree maashinichi soba bulleesseen booda jechuudha qimamiin kan itti galu. Haaluma argitan kanaan kunoo yeroo ammaa teekinooloojiyaan maashaallah Itoophiyaa keessatti illee teekinooloojiyaan akka humnaatti ni jira jechuudha. Duraan haala kanaan hin jiru dhugaa dubbachuudha. Maashinni illee kan jiru maashina mana keessatti osoo hin fayyadaman jettee maashina shunkurtii illee yoo ta'e sa'aatii dheeraas fudhata waan ta'eef dirqama maal fayyadamuu qabda mooyyee fayyadamuu qabda jechuudha. Kanaaf jecha haala kanaan amma kunoo qullubbii asii bittee zanjabiila asii bittee shunkurtii wanti hin jirre hin jiru jechuudha. Wanta kenna isa xumuree kallattiiwwan gara baay'ee isinii waraabde dhiifama baay'ee namni dassaan hin jiru waan ta'eef asitti immoo iddoo wayii deemnee jirra jechuudha. Wanta kenna galgalaa jira gara galgalaatti jechuudha. Wanta kenna xiqqoofataa jechuu qabna inni ashaa nyaachuudhaaf jechuudha. Guyyaallee bahuudhaaf ariifannee waan ta'eef amma haaluma kana iddoo kanatti jechuudha. Yoo barbaadan mana nyaataatti yoo barbaadan xarabbiisaa irra teettanii yoo barbaadan immoo lafa geettanii akka mana keessanii teettan jechuudha. Namni iddoo haala kanaan taa'uu filata waan ta'eef nullee haala kanaan lafa geennee raaha jecha irraa akkuma argitan kana maashaallah tabaarakallaa nyaanni dhufee jira jechuudha. Nu bichaa osoo hin taane nama hedduu nyaachuu garuu asitti anaaf gadi ducha mul'ata. Namni hundi kaameraa seenu kan barbaanne waan ta'eef haala kanaan jechuudha. Wanta kenna guyyaa kenna oolmaa kenna qaarraa kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessu hin irraanfatinaa. Waan nu hojjetaniif immoo hedduu isin galateeffannaa. Haadha akil shinuwaadha. Mandi yaani mandi jedha jechuudha. Akkuma biyya arabaatti mandi jedhama. Biyya arabaatti illee mandi jedhanii gurguranii yaani foon xiqqoo gubbarra godhanii ruuza jechuudha. Haa ta'u garuu nyaata bareedaadha maashaallah. Waan nyaataa kuni nyaatuma biyya arabaatti hojjeta jechuudha. Harka irra caalu argitanii kubusi ruuza wajjin maaraqee wanta adda addaa dhiyeessan jechuudha. Nama hedduu jiran hojjaa miti kaameraa waraabuun hedduu ulfaataadha. Kanaaf jecha hedduu isinii waraabuun isaan dabbara jechuudha warra mana keessa jiru. Kana fakkaata oolmaan keenya daawwatta kennaa waan haga ammaan hojii turtanii guddaa isin galateeffannaa. Yaada keessan koomeentii jala kaa'uun hin irraanfatina. Warri dubbisuu barbaadan dhimma kamiifuu warri mana barbaannettanillee warroonni mana barbaannaa lafa barbaannee ijaartanillee yeroo ammaa kana gatii lafaa hedduu gadi bu'eera. Sababni isaallee biyya keenya keessatti manni caraqaan guutuun isaa diigamee jira. Deebi'ee mootiyyuu namni yeroo ammaa kana xiqqoo haalli jireenya biyya keessaa ulfaataadha waan ta'eef mana bituuf namni deemu hedduu hin jiru. Yoo warri mana higgaawii bitachuu barbaadan yeroo ammaa kanatti yoo fayyadamtan hedduu bareeda isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Asitti immoo daawwatta kennaa viidiyoon kun yeroo itti aanuuf gadi isinii dhiisaa viidiyoo biraati. Adaamaa iddoo jedhu iddoo amma haara hojjetamedha. Viidiyoogii biraati jechuudha. Haga isaa walitti deebinutti nagaan nu tura. Baay'ee.